Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaan Today irraa oduu isaa kanaaf qindeeffannee qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduu isaa kanaas kan isinitti himu Arrees Mahammad. Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa baatu hiriira dirqiin hin baanu yoo baanes immoo abbaa baanuuf qabna jechuudhaan dhaadannootti kenname lafatti darbuudhaan hiriira sana gara mormiitti jijjiiruun isaanii dhaga'ameeti jira. Haalli magaalattii keessa amma jirus baay'ee ulfaataa ta'u namni nu bilbilaan achirraa dubbisne akkanatti nutti himaniiti jiru. Haalli jiru hojjettoota mootummaas ta'e uummattoota naannoo san jiru hojjettootaan yoo hiriira kana hin baane yookaan jirraatiin ariina jedhanii hiriira kana baasaa turani. Achi booda erga hiriira kanas erga baasaniin booda haalli jiru haala baay'ee uummanni si guddaa hin baane warrumaa hojjetaa mootummaa irraan ariineef achitti walitti fidanii turani. Achi booda hiriira mana barnootaatti erguu barsiisaaf barattoota mana barnoota qophaa'inaa baatu irraa yoo isaan hiriira baannaan erga baaniin boodallee waan isaa itti kennan kana poosterii waan tokko lafatti darbanii nu kanaaf hin baanu jedhanii achiin booda hin gatanii. Achi booda haalli jiru battalumatti namoonni tokko motorumaadhaan fiiganii warri kaasanii achi gargaruu bittinnaanii achi booda haalli jiru baay'ee uummanni odoo hooggantoonni keenya hidhaa jiranii akkamitti hiriira baanu jedhanii lubbuudhaaf du'arra immoo dhiituma baanii garaa ofitti lamuu jirran waran jedhee banii baay'ee anjaa mitillee haalli jiru sirrii akka hin taanee fi namoonni baay'een immoo wanti jiru hamtuudha yookaan immoo namni fedha isaanii qabu namni tokkoyyuu hin jiru akkama dirqisiisaan hin baane. Jiru haalli amma jiru hoteelonni mana nyaataa manneen hoteelonni kunniin cufaadha. Waraanuma liyyuwaalee Oromiyaati fi federaalaatti keessa fiigaa jira. Amma haalli jiru uummanni sodaa guddaa qaba ammaan kanaayyuu. Uummanni Oromooti fi amsan qabu amma wanti hin qabne tokkummaadha. Amma wanti ni jirru waraanuma aboo kana cinaa dhaabbachuudha qofti wanti carraan nuti qabnu kana booda waraana aboo cinaa dhaabbachuu qofa. Ajjecha artiist Hacaaluu Hundeessaan booda to'annoo jala kan oolan Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa, Hamzaa Booranaa fi Shamsaddiin Tahaa erga nyaata dalagatanii torban guutuu isaanii abukaatoon isaanii kan ta'an Obbo Tulii Baay'isaa BBC'tti himaniiti jiru. Guutuu gabaasa kana akka itti isinii dhiyeessina. Ajjecha artiist Hacaaluu Hundeessaan booda to'annoo jala kan oolan Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi Shamsaddiin Tahaa erga lagannaa nyaataa eegalanii torban ta'uusaa abukaatoon isaanii Obbo Tulii Baay'isaa BBC'tti himaniiti jiru. Kaleessa yookaan kibxataa bara 2020 takka kan BBC'n kan dubbise Obbo Tulluun akkas jechuun dubbataniiti jiru. Guyyaa ja'affaa isaaniiti yeroo kaan bakkatti wal dubbisunitti walitti dhufanii wal argina. Amma achi dhufuu waan hin dandeenyeef bakka ciisanitti dhaqnee dubbisne mana jala firaashii buufatanii ciisu achuma ciisanii nu dubbisan sagaleen isaanis qaamni isaanis baay'ee laafeera jechuun dubbataniiti jiru. Obbo Tuliin achuma ciisanii akkana jechuun dhaammatan jedhani yoo kufnee gaggabne yoo dhukkubsanne haakima dhuunfaa fi mana yaalaa filannoo keenya malee haakimni mootummaa akka nuti hin buune jedhaniiti jiru. Obbo Tuliin yaada isaanii kana harkaa fuuchuun iyyata barreessanii mana sirreessaatti galchanii bahuu himaniiti jiru. Obboleettii Jawaar Mohaammed kan taate Raabiyaa Siraaj mana sirreessaa dhaqxee akka dubbistee fi waan hubattee BBC'tti himteeti jirti. Hedduu dadhabanii jiru qabsoodha hin nyaannu jedhanii dhaabbachuu hin danda'anii bishaanuu hin fudhatan ilaaluu dadhabeen boo'ee biraa gale jetti Raabiyaa Siraaj. Dabalataan magaalaa Galaanitti hidhamanii kan jiran qondaalli ABO Obbo Mikaa'el Booranaa fi Kennisaa Ayyaanaas mirgi wabii mana murteedhaan eegamee fi poolisiin waan gadhiisuu dideef lagannaa nyaataarra jiru jedhan Obbo Tuliin. Obbo Tuliin namoota sadii ta'anii dhaqnee dubbisuu himan erga isaan dhaammatanii harkaa fuuchuun iyyata barreessanii mana sirreessaaf galchuu isaanii himaniiti jiru. Sababa ittiin nyaata lagachuuf murteessan yoo himanis jijjiirraa siyaasaa akka biyyattiitti dhufe keessatti qeerroof qarreen wal adda durummaan hirmaataa turani. Haa ta'u malee namootni bebbeekamoon ajjeefamuu isaaniin hidhaatti dararamuun miidiyaanis cufaman dhaabbileen siyaasaa Oromoo jalaan shiraan eeyyama jalaan haqanii kan hafte lama yookaan ABO fi KFO ammoo hoggansa isaanii hidhaa Oromoo siyaasaa keessaa akka
bahan mootummaan dhiibbaa godheera jechuun komatanii jiru. Obbo Tuliin namoota shakkamanii hidhaman manni murtii mirga wabii eegee fi akka bahan ajajus bahaa hin jiran kan bahanis deebi'anii hidhamu jedhu. Dhaabbileen siyaasaa warri kaan waajjira akka banatanii fi filannoo fi akka qophaa'an taasifama nurratti ammoo gochaan akkasii waan ta'aa jiruuf kana mormuuf nyaata laganne jedhan jechuun Obbo Tuliin waan hidhamtoonni kunniin irraa dhagahan BBC'tti himaniiti jiru. Sababiin mormii kana kan biraa maatii fi deeggartoonni isaanii yeroo darbee gaafa Obbo Jawaar faa mana murtiitti dhiyaatan uffata keelloo uffachuun dhaddacha irratti argamuuf deemanis akka hin galle dhorkamaniiru. Poolisiin hidhaman iyyata galchine kan beellamaan mana murtiitti dhiyaatan wabiin gadhiifaman kaan ammoo poolisiin ofumaa isaanii gadhiise jedhan Obbo Tuliin. Kunniinis akka isaa muufachiise obboleettiin Jawaar kan taate Raabiyaa Siraaj himteeti jirti. Gaafiin isaanii gara biraa ammoo dhimma qondaalaa adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaati. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dhiyeenya kana hidhaatti tursiifamee Qilinxoorraa gara Qaallittiitti geeffamaniiru. Obbo Tuliin akka jedhanitti bakka geeffamanii hidhaman kanatti namoota dhuunfaa wal lolanii wal waraanuu himani. Kunniinis lubbuu isaatiif sodaachisaa kanaaf bakka duraanitti deebi'uus qaba jedhanii gaafatamee ture jedhan Obbo Tuliin. Gaafiin kunis dhaddacha irratti ka'ees himanii jiru. Amma Koloneel Gammachuu bakka yakkamtoonni hidhamanitti hidhameera. Maaliin akka shakkameef hidhames hin beekamu. Bakka namootni adabbii fudhatan hidhamanitti hidhame kan jedhan Obbo Tuliin achi baafamuu qabu jechuun gaafii kaasuu isaanii himaniiti jiru. Manni murtii manni sirreessaa Qaallittii deebii akka kennan ajajaniiru. Garuu deebiin isaan kennan mirga isaanii irratti dhiibbaa fide hin qabu kan jedhu akka ta'e himaniiti jiru. Haa ta'u malee ammas Koloneel Gammachuu kan hidhamanii jiran nama hin beekne waliin akka ta'e himaniiru. Kanaaf manni murtii ajaja kennuu fi borutti akka qabatee jiru himaniiti jiru. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi namootni kaan hedduun ajjechaa artistii Hacaaluu Hundeessaa booda kanneen to'annoo seeraa jala oolan mana murtiitti deddeebi'aa turaniiru. Yakkoota ittiin shakkaman hidhaman keessaa himatamaan manni murtii beellama darbe irratti addaan akka citan murteessee Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni 12 irratti labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa bu'uura godhachuun kan banamedha. Himattoonni yakka shororkeessummaa fi teeleekoomii waliin walla'uu jedhuun garuu addaan hin citne. Obbo Jawaar Mohaammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa irra deddeebiin mootummaa filannoo irraa nu hambisuuf godheeti malee yakka hojjannee miti jechuun himataa turani. Mootummaan ammoo namootni yakkaan shakkaman mana murtiin qulqullaa'oo murtee haqaa argatu yookaan bilisa ba'u malee nama siyaasaa waan ta'aniif jedhanii komachuun sirrii miti deebii jedhu kenneeti ture. Paartiin akka ABO fi KFO hooggantoonnii fi miseensonni isaanii mana hidhaa jiran filannoon dura akka gadhiifamanis gaafatanii turani. Hoogganaa olaanaa ABO kan ta'an Jaal Abdii Raggaasaa guyyaa galeessaa mana murtii dhiyaachuun amma beellama dabalataa gaafatameeti jira. Guutuu gabaasa kanaatiif Falmataa Mahammad waan qindeeffate qaba akka taanutti isinii dhiyeessa. Hoogganaan olaanaan ABO Jaal Abdii Raggaasaa mana murtii dhiyaachuun ammas beellama dabalataa itti gaafatamee jira. Jaal Abdii Raggaasaa gurraandhala 29 bara 2020 akka mana jireenya isaanii Finfinnee keessatti argamu keessa kan qabamanii hidhaman hanga ammaatti manneen hidhaa adda addaa dararama manneen murtii adda addaa himata isaa shakkame jedhan jijjiirama beellama waggaa tokko guutuun deddeebisaa jiru. Hoogganaan ABO kun gurraandhala takka bara 2020 kan mana murtii godina addaa magaalaa Sabbataatti argamuun kan dhiyaate abbaan alangaa waan guutuu qabu guutee waan hin argamneef manni murtichaa beellama gurraandhala 2 bara 2020 takka qabatee ture. Gurraandhala 2 bara 2020 takka yeroo manni murtii dhiyaateen mas abbaan alangaa waan isarraa eegamu guutuu kan dhabe hanqina yeroo yakkoota biroon wal nu qabatee waan ta'eef yeroo dhabuun ibsachuun beellamni dabalataa akka isaaf laatamu mana murtii gaafataniin manni murtichaa beellama Jaal Abdii Raggaasaa gurraandhala 4 bara 2020 takkatti beellamee jira. Olmaa dhaddacha waliigalaatiin manni murtii Oromiyaa waliigalaa dhaddacha lixaa godina Jimmaa ta'een guyyaa har'aa galmee 2 ilaaluudhaan takka beellamatti kennuudhaan takka immoo murtee dabarsuudhaan ilaaleeti jira. Guutuu gabaasa kana akka taanutti isinii dhiyeessina.
Maadaddacha manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddachi lixa Jimmaatti taa'ee guyyaa har'aa galmee lama kan beellamee ture yommuu ta'u, himattoota aanaa maannaarraa himataman keessaa galmee jara Hasan Zaakir yookaan namoota 28 jala murtiidhaaf gurraandhala 3 bara 2013tti kan beellame yommuu ta'u, kanneen aanaa Saqqaa Coqorsaarraa himataman keessaa galmee jara Miftaahi Shii Ahmad yookaan namoota 22 murtee adabbii hidhaa itti mureeti jira. Haaluma kanaan Miftaahi Shii Ahmad abbaa Gojjam irratti hidhaa waggaa tokkoo fi qarshii 1000 takka itti murteessee jira. Abdullaa Hakim Jamoo abbaa Maccaa irratti hidhaa waggaa tokkoo fi qarshii 1000 takka itti murteessee jira. Maadii abbaa Raayyaa abbaa Duraa irratti hidhaa ji'a 5, Jiituu Shii Ahmad abbaa Gojjam irratti hidhaa ji'a 5 irratti murteessaniiti jiru. Bookun mallattoo filannoo ABO akka ta'u boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa raggaasiseeti jira. Guutuu gabaasa kanaatiif Falmataa Mahammad waan qindeeffate qaba. Akka taanutti isinii dhiyeessa. Bokkuun Oromoo mallattoo filannoo ABO akka ta'u filatame boordiin filannoo raggaasise. Gurraandhala 2 bara 2020 takka boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa paartiilee siyaasaa mallattoo filannoo akka dhiyeeffatan gaafachuun ni yaadatama. Haaluma kanaan addi bilisummaa Oromoo odaan mallattoo filannoo irratti ittiin dorgomuu akka ta'u boordii filannoof dhiyeessee ture. Boordiin filannoo garuu odaan alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa irra jira jedhuun didee ture. ABO'nis bokkuun akka mallattoo filannoo isaa ta'u dhiyeessee boordii filannoof guyyaa har'aa mallattoolee filannoo paartiilee siyaasaa ifoomseen bokkuun mallattoo ABO akka ta'e ibsee jira. Irreef gaachana uummata Oromoo kan ta'e WBO'n zoonii lixaa Qeellam Wallaggaatti tarkaanfii fudhateen injifannoo galmeessisuun isaa dhaga'ameeti jira. Guutuu gabaasa kana akka taanutti isinii dhiyeessina. Irreefi gaachanni uummata Oromoo WBO'n zoonii lixaa keessa socho'u godina Qeellam Wallaggaa Onaa Hawaa Galaan ganda qoree bakka addaa naannoo mana barumsaatti humna weerartuu impaayera bututtuu naftanyaa Abiyyi Ahmad irratti rasaasa roobsuun guyyaa wal-wallaalchisee iyyisiisuun tarkaanfii lallisaa irratti fudhateen weerartuu impaayera torturaa bilxiginnaa tarkaanfii fudhateen battalatti nama 8 ajjeesuu shammadeessuu ajajaa WBO zoonichaa gabaaseera. Dinni durgoo fi dirqiin waan uummata isaa jaallatu fakkeessitus uummatni Oromoo bilisummaa isaaf waan godhu beeka. Qabsoon keenya hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti jedhaniiti jiru. Oduu biyya alaatiin pirezidaantii Ameerikaa kan ta'an Joo Baayiden addaan bahuu maatii godaantotaa fi kologaltummaa irratti ajaja baasuun isaanii dhaga'ameeti jira. Guutuu gabaasa kana akka taanutti isinii dhiyeessina. Pirezidaantii Ameerikaa kan ta'an addaan bahuu maatii godaantotaa fi kologaltummaa irratti ajaja baasuun isaanii dhaga'ameeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ajaja pirezidaantummaa maatii godaantotaa yeroo bulchiinsa Tiraamp addaan bahee walitti deebisuu baasaniiti jiru. Godaansa seeraan alaa dhaabuuf jecha pirezidaantiin duraanii Tiraamp ga'eessota seeraan alaa daangaa Meeksikoo qaxxaamuranii Ameerikaa galan ijoollee isaanii irraa addaan baasaa turuun isaa ni yaadatama. Ajajni Baayiden kun ijoollee lakkoofsi isaanii 600 hanga 700 ta'u maatii isaanii irraa addaan ba'anii jiran walitti fida jedhameeti yaadama. Bulchiinsi Tiraamp yoo xiqqaate ijoollee 5,500 maatii isaanii irraa bara 2017 hanga 18tti addaan baaseera jedhameeti jira. Bulchiinsi Baraak Obaamallee akka kana baay'ee ta'uu baatus ijoollee fi maatii waraqaa seera qabeessa hin taane addaan baasaa ture jedhu xiinxaltoonni. Ajajni Baayiden kun garee hojii kana raawwachiisu ministeera nageenyaa biyya keessaa Aleksaandar Maayikoksaasiin hoogganamu hundeessuuf jedha. Ajajni lammataa yookiin sadaffaa Baayiden gaafa qibxata baasan imaammata Tiraamp kologaltummaa hir'iseef godaansa seera qabeessaa boodatti harkisee akkasumas maallaqa biyyoota alaaf kennamu addaan kutuusaa irra deebiin haaresseeti jira. Waayit Haawusatti taasiseen Baayiden qaaniin bulchiinsi darbee nutti fide kan ijoollee harka maatii irraa daangaa irratti karoora tokko malee addaan baasee haquun maatiif walitti fiduu qabna jedhaniiti jiru. Kana malees Baayiden seera wixinee namoota miiliyoona 11 seeraan ala jedhamaniif lammummaa fi seera qabeessummaa kennuu dhiyeessaniiru. Haa ta'u malee xiinxaltoonni pirezidaantiin haaraan kun imaammata Tiraamp jabaa ta'e kan godaansa seeraan alaa karaa kibbaan jiru ittisuuf bahee dhiyeessaniiru. Kibxata taasisaniin pirees sekretariin Jiin Saakii bulchiinsi sirna godaansaa naamusaa fi ilmaan namaa kabajuu ijaaruu yaallaa garuu ammoo yeroo ammaa kana gara Ameerikaa dhufuu miti jechuudhaan dubbataniiti jiru. Maddi oduu BBCdha. Tolegaa daawwattoota keenya oduun isaa kanaaf qindeeffanne qabannee isinii dhiyaanne asumarratti golamne jirra. Hanga oduu taanuun walitti deebinutti nagaan nuuf tura.